Ajaja ajjeechaa ifatti darbe kana Ameerikaan ifatti mormuu baattus dhimmi riphee loltoota naannoo sanatti biqilan ishee waan yaaddessuuf bira darbuu filatte. Akka sagaleen butame dhaga'amettis saricha maraate qabneerra kan jedhu ajajaa waraanaa biraa dubbatamee fi maarree sareen maraate gaafa qabamu maal akka godhamuu qabu hin beekture kan jedhu sagalee jeneraal Nuureegaa ajajatti dabarsee Intarteeymentii Siibel. Seenaa basaasaa hangaa biyya Paanamaa. Sirni siyaasa addunyaa akka dubbatamutti salphaa ta'uu dhiisuu mala. Walxaxaa fi dhokataa fiixee fi guduunfaa isaa argachuun rakkisaadha. Mootummoonni michuu fi waltaatota ta'anii mul'achaa turan deebi'anii abiddaaf cidii yeroo ta'an mul'atu. Warra wal jibbaa turan faana immoo michuu ta'uu fi jaalala haaraan yoo kuufan agarra. Biyya tokko ala ilaalanii tilmaamaan murteessuuf hamma rakkisutti walxaxaadha. Biyyoonni iftoomina qabuu fi dimokiraatota jedhamanis yeroo mootummaa abbaa irree deeggaranii shiraxaxan argina. Dantaa biyyaa eegsifna maqaa jedhuunis heera waraqaa irratti barreeffatan yeroo cabsan agarra. Olaantummaa biyya isaanii mul'isuuf jecha biyyoota xixinnoo akka fedhanitti damacu. Bulchitoota biyyootaa dabalatee basaastuu isaanii godhatu. Mootummoonni biyyoota garaagaraas yeroo basaastuu ta'anii ragaa garaagaraa laatan dhaga'ama. Jeneraal Maanuweel Nooreegaa magaalaa Paanamaatti dhalate. Obboleessi isaa ambaasaaddara Paanamaa ta'ee Peeruu waan tureef barumsa isaa sadarkaa lammaffaa xumuree Peeruutti barnoota loltummaa baratee gulantaa ajajaa dhibbaan eebbifame. Paanamaatti miseensa loltuu ittisaa biyyaa erga ta'ee booda funaansa odeeffannoo, loltuu lafoo, farra odeeffannoo, sakatta'insa bosonaa, mana barnootaa loltuu garaagaraatti Laatiinii fi Ameerikaa kaabaatti barateera. Yeroo sana CIA faana akka wal bare ergasii saaxilameera. Ajajaan dhibbaa kun akka nama furtuutti kan lakkaa'amuu eegale Ameerikaanota biraas kan kunuunsi baay'ateef Jeneraal Teraawuz 1960 fonqolcha taasisuun erga mootummaa uummataan filamee Ornoonsoo Oliivoo kuffisee aangoo qabatee boodadha. Ajajaan dhibbaa Maanuweelis Nuureegaas fonqolcha kana keessatti waan qooda qabuuf ture. Jeneraala Teraawuziis ajajaa dhibbaa irraa gulantaa kolonelummaatti ol guddise. Waajjira raayyaa ittisa biyyaatti bakka furtuus kenneef. Turtii boodas fonqolcha mootummaa Teraawuz irratti raawwatamuuf yaalame akka fashalaa'u erga godhee booda hooggansaa biratti akka amanamu isa taasise. CIA'nis achumaan ijarra buufate. Ameerikaanonnis kaayyoo isaanii waggaa 10 qaban gamanumaan akka jalqabaniif karoorfatan. Karoora isaanii waggaa 20 fi 30 booda mootummaa Paanamaa ta'ee dhufu keessatti Maanuweel Nuureegaa ajajaa waraana biyyattii nama waamnaan awwaatu, nama jajnaan tole jedhu nuuf ta'a jedhanii yaadan. Kanaaf tajaajiltuu CIA ta'ee itti fufe. Nuureegaan miseensummaan CIA isa dhoksaa hin turre. Galmee miindaa CIA'n kaffaltu keessatti maqaan isaa ifaan kaa'amee hanga 1970mootaa keessa hojjetaa CIA miindaan kaffalamuuf ture. Boodarra falmii mana murtii irratti CIA'n gocha naaf raawwateef $200,000 kaffaleeraaf gaafa jedhu Nuureegaan immoo $1,10,000 ol naaf kaffalameera. CIA'n Nuureegaa faana hojjechuusaa seenetiin Ameerikaa mormus kan isa dhaga'e hin turre. Kanaafuu Ameerikaan aangaa olaanaa Paanamaa kana qabattee sochii naannichaa to'achuu ishee itti fufte. Gara aangoo biyya bulchuutti yoo dhufe immoo kana caalaa akka ishee tajaajilu yaaduu jalqabe. Jeneraal Teraawuz dhaabbata waraanaa fi tikaa qabatee biyya bulchaa turedha. Keessumattuu aangoo isaa waggaa 16 keessatti qotee bulaa fi lammiilee jireenya gadi aanaa gaggeessan biratti hedduu jaallatama. Isaan daawwata, wajjin soorata, rakkoo isaanii dhaga'a. Walabummaa biyyaa irrattis hedduu dhama'ee Ameerikaanota biratti dhimmi Jeneraal Teraawuz hin fudhatame. Kanumaanis xiyyaara inni keessatti imalaa ture akka kufee barbadaa'u taasifame. Dhaabbati waraana ittisa biyyaa Nuureegaan hoogganamus dhimma kana rakkoo jijjiirama qilleensaan akka xiyyaarri balali'aa ture kufeetti
ibsa baase. Lammiileen Paanamaa garuu dhimmi kun hin liqimfamneef. Hamma yoonaattis gocha kana kan qindeesse ergasii aangoo kan dhaale Koloneel Nooreegaadha jedhamee hamatama. Yaada kanas kan jabeessu ajajaa waraanaa itti aanaa Nooreegaa kan ture kan boombii hidhee ajjeesise Nooreegaadha jechuun saaxile. Eenyus haa ajjeesu eenyu, Ameerikaanis miseensa ishee aangootti ol ba'uu, Nooreegaanis biyya bulchuu danda'uu isaatti lachuu fayyadamoo ta'aniiru. Jeneraal Nooreegaa pirezidaantii jedhamee uummata biratti beekamtii hin arganne. Abbaa eerrummaa inni ijaares Ameerikaan hin mormine. Waarshaa oomisha maafiyaalee araada nama adoochu bosona keessa ture adamsee bira ga'uun Ameerikaaf gabaasa. Ameerikaafis amanamummaa isaa dhugoomsa. Bifuma wal fakkaatuun daakuu waarshaa araada nama adoochu karaa Paanamaa seenuu irrattis maafiyaalee gargaaraa ture. Mormitoota hin hiisisa, hin ajjeesisa. Ameerikaa biraa gochaa isaa kanaan mormiin isa mudate hin beeku. Haa ta'u malee mormituu isaa Dr. Paadoo Fooraa ajjeesisuun isaa Ameerikaanota biratti hin jaallatamne. Dr. Paadoo Fooraa daldala qorichaa araada nama adoochu keessatti Nooreegaa akka harkisaa jiru addabaabayitti saaxiluu irra darbee karaa nagaa isa mormuuf Ameerikaa irraa gara biyya isaa Paanamaatti imalaa turedha. Haa ta'u malee gochi isaa akka hin saaxilamne kan barbaadu Jeneraal Nooreegaan imala isaa kana loltoonni dhaabsisuun guyyaa 2 booda mormi isaa citee galaana cinaatti argame. Jeneraal Nooreegaa yeroo sanatti Paaris akka ture dubbachaa ajjechaa Dr. Paadoo Fooraa keessa harki koo hin jiru jechuun garuu loltoota naannoo sana jiraniif ergaan karaa bilbilaa darbe butamee uummataaf saaxilame. Sobni Jeneraal Nooreegaas ni saaxilame. Akka sagaleen butame dhaga'amettis saricha maraate qabneerra kan jedhu ajajaa waraanaa biraa dubbatamee fi maarree sareen maraate gaafa qabamu maal akka godhamuu qabu hin beekture kan jedhu sagalee Jeneraal Nooreegaa ajajatti dabarsee. Ajaja ajjechaa ifatti darbe kana Ameerikaan ifatti mormuu baattus dhimmi riphee loltoota naannoo sanatti biqilan ishee waan yaaddessuuf bira darbuu filatte. Yaaddoon Ameerikaa koominizimii fi biyya Kuubaa funyaan Ameerikaa jala teessee lafee qoonqootti rakkattu waan itti taateef ture. Biyyoonni naannichaas daandii Kuubaa irra akka hin imalle gochuu irratti ko'amtee turte. Haa ta'u malee siyaasni naannichaa riphee loltoonni biyyoota naannoo sanaa mootummoota isaanii irratti waan ka'aniif xiyyeeffannoon ishee gara warra kanaatti goote. Jeneraal Nooreegaa faanas wal dhabuu hin barbaanne. Jeneraal Nooreegaa abbaa iccitii Ameerikaa ta'ee taatoo baay'ee taphate. Riphee loltoota naannichaa irratti socho'an Ameerikaan karaa isaa deeggarti. Gurgurtaa meeshaa waraana Iraaniif dhiyaatus Israa'elii fi Nooreegaan iccitiin qabanii daddarbaa maallaqa Ameerikaaf dabarsu. Karaa Israa'eliif Nooreegaas riphee loltootaaf kaffalamaa ture. Paanamaa keessatti filannaa pirezidaantiif taasifamu kamuu Nooreegaan haquu fi nama ofii barbaadu muuduu itti fufe. Ameerikaanis callisuu itti fufte. Booddee keessa Ameerikaa tuffachuutti dhufe. Humni isaa gaafa humna cimaa qabaachaa dhufu Ameerikaaf ajajamuu dide. CIA'nis qorannaa taasisaa turaniif akka inni Kuubaafis basaasaa ta'e bira ga'an. Argama CIA dabarsee Fidel Caastrootti akka himaa tures bira ga'an. Daldala qorichaa araada nama adoochu ragaan isaa akka hin argamne dursee odeessa maafiyaaleef akka dabarsaa tures bira ga'an. Eedaa harkisaa gurshe. Ciniinamaa jira jechuun CIA'n ilkaan itti ciniinnachuu eegalan. Lolli michiilee iccitii walii beekan yoomuu hin qabbanaa'u akkuma jedhamu bulchiinsi Joorji Buush nama kana akka qoosaatti hin murteesse. Dhaabbata basaasa Ameerikaas miindaa Nooreegaaf kaffalaa ture dhaabee gidduu isaaniitti hariiroo adamsaa fi adamfamaa. Dhaabbati qorannaa araada nama adoochus Nooreegaa irratti himata daddabarsaa araada nama adoochu itti bane. Fedhii waraana jabaa ijaaruu Jeneraal Amaanu'eel Nooreegaa qabu. Ameerikaan barootaaf isa gargaaraa turtetti dhimma ba'ee Ameerikaan gaafa fuullarraa garagalfatu loltuu isaa kanatti abdatee ifatti Ameerikaa qeequu jalqabe. Siin sodaadhu. Dorsisa keessan akka dhaabdanis sinittiin hima. Ani du'an sodaadhu jechuun lolichi jabaachaa. Ameerikaanis karaatti aangoorraa buuftu shiruu jalqabde. Loltoota aangoorraa isa fonqolchanis dhoksaan ijaaruutti eegalte. Garuu hin milkoofne.
Intarteeymentii Siiral. Loltoota Ameerikaan isa irratti ijaartes ifatti rashan. Ameerikaanis wareera labsuuf marii jalqabde. Waraana ishee 25,000 ol lafoo fi qilleensaan bobbaafte. Loltoota Ameerikaa siviilii uffatanii magaalaa Paanamaa keessa socho'an keessaa tokko jalaa ajjeesise. Kunis weerara Ameerikaa yaadaa turteef balbala bane. Joorji Buushiinis namoota koo nagaana jala ajjeese jechuun himate. Lammiilee koo eeguurraa kan hafe hojii biraa hin qabu jechuunis Joorji Buush uummata Ameerikaaf ibsa laate. Ministeerri alaa Paanamaa immoo loltoonni Ameerikaa uffata waraanaa kan godhatanii fi konkolaataa loltuutti fayyadamaa turan akka ta'e ibsa laateen Ameerikaaf deebii deebise. Ameerikaanis gurra cufattee akkuma loltoota 25,000 ol bobbaafteen haleellaa waraana taasiftu Joorji Buush lammiilee Ameerikaaf ibsa laate. Kanaaf lubbuu lammiilee keenya akka hambisaniif loltoonni Ameerikaa Paanamaa akka seenanii mootummaa abbaa irree Paanamaa qabaniif murtiif akka dhiyeessan kanan murteesse. Anis lubbuu lammiilee koo baraaruufan iddoo kana taa'e jedhe. 1981 heelikooptarri Ameerikaa ganamfatanii qilleensa Paanamaa weeraran. Waraanni lafoo Ameerikaa akka goondaa Paanamaa keessa yaa'uu eegale. Lolichi akkuma jalqabeen dhaabbati ajaja olaanaa humna waraana Paanamaa misaa'eliin barbadaa'e. Jeneraal Nureegaa ajaja dabarsuu itti fufe. Lola ganama jalqabee guyyaa saafaa booda golabame. Waraanni hedduun gama lamaaniinuu ni dhuman. Garuu Jeneraal Nureegaa argachuu hin dandeenye. Nureegaan lolicha keessaa miliqee imbaasii Vaatikaa Paanamaatti argamutti dhokatee ture. Haa ta'u malee Ameerikaanonni imbaasii Vaatikaa seenuu hin barbaanne. Mala tokko yaadan. Imbaasicha ijaaran shiboodhaan naannessanii ijaaru. Achii booda sagalee guddistuudhaan guyyaaf halkan sagalee baay'ee jeequtti gadhiisan. Malli isaanii kunis lola qorqalbii ture. Malichis dafee milkaa'e. Nureegaan sagalee itti yaa'oolee bulu kanaan boqonnaa dhabe. Ambaasaaddoroonni Vaatikaas haasofsiisuu eegalan. Haala duree keewwate. Ameerikaanis adabbii du'aan akka hin adabne uffata loltuu uffates akka irraa hin baafnee fi akka harka dhaadhatu haal duree isaa ture. Waliigaltee kanaanis harka laate. Guyyuma kana mana hidhaa Filooriidaa Miyaamii argamutti darbatame. Ameerikaanis uummanni Paanamaa filate kan Nureegaan filannicha jalaa haqe Indiriyaa aangoorra ka'an. Gocha Ameerikaa kanas Sooviyetii fi michoonni ishee mormaniiru. Jireenya Nureegaas dachee Ameerikaa ta'e. Mana murtiittis dhiyaatee akka hubachiisu godhame. Mana murtiittis dirqamoota si'aayee fudhatee raawwataa ture. Akka inni dubbate fi hin saaxilleef iccitiin Ameerikaa hin baaneef afaanitti dubbii qaban. Waggaa 40 itti darbe. Mana hidhaa qannii qabu keessatti hidhamee amalli isaa fooyyeera jedhamuun gara waggaa 17tti gadi xiqqaateef. Waggoota 17 fixee gaafa ba'uuf jedhu garuu ammas dubbii biraatu ture. Daldala seer-maleessaa fi sochii daddarba qarshii seer-maleen Faransaay dabaree ishee himatte. Akka darbee isheef laatamu Ameerikaas gaafatte. Paarisiifis dabarfamee laatame. Waggaa 7 Paarisitti erga hidhamee booda Paanamaanis ajjechaa lammiilee koo irratti raawwataa turee fi saaminsa qabeenyaa inni raawwataa tureef waggaa 50f adabuu nan barbaada. Dabarsii naaf kenni jechuun Faransaayiin gaafatte. Jeneraal Nureegaanis Paanamaaf dabarfamee laatamuun jireenya isaa hafe mana hidhaa Paanamaatti darbatame. Dhumarratti dhukkuba kaansarii sammuutiin qabamee yaaliin godhamaafii turus bara 2009 irratti waan raawwataa tureef barreeffamaan dhiifama gaafatee addunyaa kanarraa du'aan obbaafate. Didaa keessaan Deeb Abdiwaaq. Dhumarratti dhuma abbootii irree jaalala biyyoota dhiyaa dantaa irratti hundaa'e dantaa malee mootummoota addunyaa kan michuu taasisu akka hin jirre seenaan Jeneraal Maanuweel Nureegaa kun nu hubachiisa. Qopheessaan Deeb Abdiwaaq. Dhiyeessaan Oliiqaa Adiidhaati. Siinaan Intarteeyment. Sabskiraayib, sheer gochuu hin dagatinaa.